Amma qaamoleen tokko jiru hayyuu maal maalan jedhaman taanii qaamni finxaalessaan kun Oromoo ofiin jecha qaamni finxaalessaa kun akkamitti akka injifatu ibsa kennaa oolu miidiyaa irra taanii hin qaana'an. Baandaawwan akkasii jira jechuudha. Warra du'aatii uummata keenyaa rakkoo uummata keenyaatiin immoo warra daldaluu barbaadanii jiru. Warra odeessee bulaa inni jiyooja adda addaa jala deemanii warra ofiin jireenya gaarii jiraachaa uummata keenyaaf sharfee tokko tuun buusin misooma tokko tuun fidiin immoo gadadoo uummata keenyaa babal'isaa isaan siyaasa hojjechuu warra barbaadan. Warra akkanaa kun warra salphinaati isaan warra qaanessaa. In qaanaan immoo hayyuu ofiin jedhanii Oromoo ofiin jedhaniit immoo haasa'u. Warri kun diina Oromoo hunda faana dhufe faana hunda faana hiriiru. Yeroo waraanni kaabaa gaggeeffamaa ture eenyu faana akka hiriiranii yaadattu. Eenyu faana akka sirban. Xiinxalaa ta'ee in xiinxalu ta'ee in xaxu ta'ee in moru ta'ee hin beeku waan isaan haasa'an. Beekumsi keessa hin jiru, yaadni keessa hin jiru, duudhaan safuun Oromoo keessa hin jiru. Diina Oromoo ka'e hunda faana hiriiru. Arcaatu argachuudhaaf. Ergamtuu akkasiin kaleessa baay'ee qabaachaa ture. Ergamtuu akkasiin deebitu. Ishiin akkasii uummata keenya keessatti lammata hireen argattu. Uummanni keenya injifannoo amma argate kanaa olitti deemuu barbaada. Inni nama argate kun ishii xiqqoodha. Kanaa olitti deemuu barbaada uummanni keenya. Kanaaf warri maqaa uummata keenyatiin haasa'a afaan keenya dubbachaa diinota keenya nurratti faarsaa oolan. Humnoota finxaaleeyyii warri faarsaa oolan. Maqaa adda addaa kennanii fi gaaga'umsa Oromiyaa keessa jiru akka nagaan hin dhufne irratti xaxaa oolan hojii adda addaa hojjechaa jiran. Isaan kanarratti jabaannee qabsoofnee karaa qabsiisuu danda'utu nurra jiraata.